التالينا التالينا رحمك لقاي تعالى لقاي تنقان نقول تنقان نعود بيك النبي يسوع عطا بي والبيت عطا تكان كنا بودا عبيد بودا كنا تكان نقان هذا بوبان نقان هذا فرد كورا جلت هابون قتيون القوة جلت هابون موتين بيار هابون تولتو Kan inni dhufee fi qeerroo na sallaa ijoolleessi koo mandoo si barbaadoo na dhufe malee konferensii maaliif miti kan dhufe. Si wajjin konferensii nageenyaa kan jedhamu nageenyi waan jiruuf Arsiin nageenya buusuu waan danda'uuf aadaa isaas waan ta'eef ani kan hin barbaade silaa qeerroo siikoo mandoo ijoollee Arsii wajjin mari'adhe shaggaritti immoo naan deebi'u warra achi jiru wajjinis mari'anne walii galla ammas walii galla rakkoon hin jiru baay'ee sin jaaladha sin kabajaa maguddoon Arsii ulfaadha qeerroon Arsii ulfaadha sin jaalanna baay'ee ani illee shaggarii irraa dhufu girma wajjiniin maaltu jira ijoollee siikoo mandoo biraa kan jedhu odeeffannoo fudhanne akka magaala keessanitti sammuu waan jiru isinitti himne walii gallee alaa gallaaf ture. Waan hundaafuu warra sirtanuu dhaamsa waan dabarsitaniif rakkoo hin qabu. Hooggantoonni baay'ee sin kabajaa ulfaadha. Waggaa tokko dura galma kana guutuu abbootii gadaa manguddoo dargaggoo dubartoota wajjiniin asitti waa'ee mari'achaa turreeyyu. Innas muummichi keenya Dr. Abiy muummichi hin taaneeyyu innas qabsoo irra turre. Oromoon muummicha ta'uun irra jiraata kan jedhu hundi keenya haarsaa kaffalaa turre, hidhamaa turre, reebamaa turre, ari'atamaa turre. Innas wa'ennaan asitti walgahii sanaaf innaan dhufu konferensii ture walgahiin sun. Kanaaf ani irra konferensii miti kan hin dhufe kan isiniin jedheen. Bulchaa fi kantiibaa magaalaa fi galma kana guutee gaaf sana gaaffiin ture amma akka amma jirtanitti maal godhu maabiraatiin hin jiru. Innaa sana gaaffiin ture waltajjiidhuma kanarraa jechaadha. Amma akka amma jirtanitti innas anis hoogganaa biiroo geejjibaan ture. Muummichi ministeeraa keenya amma hoogganaa waajjira dhaabaa turanii hundumti keenya naannoo irra ture. Gaaffiin innas ture amma akka amma jirtanitti qabsoo uummata Oromoo kana hin ceesiftu moo hin ceesiftanii? Haarsaa barbaachisaa ta'e ni kaffaltu moo hin kaffaltanii? Akkuma kanaan duraa deemtaniitu warree beeluu sodaattanii duubatti deebitu moo qabsoo uummata keenya ceesistanii nu ceesistu kan jedhu gaaffii ture. Innas dhugaa dubbachuudhaaf wanti laphee kee guutuu onnee guutuudhaan dubbatu baay'een isaallee haa jiraachuu baatu malee garuu immoo dukkana sana keessa dhaabbannee waa tokko asitti waltajjii kana irratti dubbadhee hin deebiin maalan jedhee yoo haarsaan kaffalamuu barbaachise yoo hidhamuun barbaachise yoo du'uun barbaachise hidhamuufis du'uufis qophoofneerra qabsoo uummata Oromoo caafii irra ture walakkaatti fiduun keenya hin oolu. Kanaaf immoo dargaggoon, dubartiin, hayyoon, manguddoon nu duukaa dhaabattu. Namni muraasni hidhamuu hin danda'a, du'uu hin danda'a. Garuu immoo namni kutate inuma galma gahaa kan jedhu otoo waan tokko hin yaadamin. Innas obbo Lamaan pirezidaantiidha dura taa'aa dhaaba keenyaa turanii. Dr. Abiy itti gaafatamaa jira dhaabaa ture. Dr. Warqineen ittaanaa dura taa'aa dhaaba keenyaa ture. Hundi keenya immoo gara dhaabaatti hin dhufne hoogganaa biiroon ture ni mataa. Innaan sun dhugaa isinitti dubbachuuf keessa keenyatti ifa ture malee wanti ture sun hundumtuu dukkana ture. Wanta targitu, wanta dhageessu, ololli gaggeeffamaa jiru. Jarri kun abaawoodha, jarri kun biyya diiguufi. Tiim Lammaan jedhamu kun biyya diigaa shoror keessaadha kan jedhamu ture jechaadha. Achirraa kaanii namni waadaa walii galee walii kakate halkanii guyyaa inni hidhamu haa hidhamu
inni du'u inni qabsoo uummata Oromoo ceesisuu danda'u garuu haa ceesisu kan jedhu irratti walii galameeti. Namni miseensa paarlaamaa ta'e namni qabsoo kana immoo obboleessa isaarraa fuudhee ceesisu eenyu kan jedhu irratti walii galame iyyaadatu hundi keessa. Kana kan isinitti himuuf daandiin nuti waggaa 2 waggaa 3 deemne sun baay'ee hadhaawaa haa ta'uyyuu malee waan tokko immoo dhamdhamachuu akka jalqabne isinitti himuuf. Miseensa paarlaamaa kan ture yoo fuulduratti ba'ee muummicha ministeeraa ta'uu kan danda'u immoo obboleessi keenya tokko immoo ture Dr. Abiy. Isaaf jecha Warqineen ittaanummaa gadhiisee pirezidaantiin keenya ittaanaa ta'anii muummichi keenya ammaa immoo dura taa'aa dhaabaa ta'anii qabsoo sana finiisuu jalqabe jechuudha. Guyyaa 18 sana yaadattu guyyaa ilmi namaa itti mixiinfate guyyaa ciniisuu jechuudha. Sana hunda ceenee har'a fuulli keenya hife har'a gammadnee rakkinaawwan as keessa jirutti moo wajjin falaatti gashuuf dogongorris yoo jiraate dogongora keenya sirreessuuf yoo dogongorri immoo Oromoo fuuldura dhaabbannee jilbeeffannee dhiifama gaafachuuf iddootti hojjennetti immoo wal gargaaruuf har'as geenyeeti jira. Imalli keenya daandiin keenya dheeraa hin jalqabne ganaa jalqabne. Waan isin gaafadhuuf isin kadhadhu har'a kan hin dhufeefan guyyaa gaaf sana ifti akkasittiin bareedu hin turre dukkana ture. Dukkana keessa dhaabbannee hundi keenya ifa garuu arguu hin dandeenya. Ifti sun immoo wajjin arguu dandeenya. As keessatti adeemsa kana keessatti aarsaa kaffaluuf qophiidha kan jedhu innaa sana as taa'eetan dubbadha. Gaaf sana taa'een dubbadha. Wanti nama dhaabachiisu ture gaaf sana keessi keenya madaa ture. Har'a immoo wanti nama teechisu hin jiru. Har'a dhaabbannee dhiisaatii kaanneeyyuu iddoo karoorfanne sana ga'uuf daandii dheeraa nu fuuldura jira. Adeemsa kana keessatti dogongorri turaniiru eeyyee. Dubbii namaarra dogongorri tureera eeyyee. Isirraa maaliif Arsiin seenaa keessattis seenaa biyya ijaaruu keessatti akka uummata Arsii akka ijoollee sikkoo mandoo abbaan barbaade eenyummaa isaa fuulduraa dhaabbatu dhiiga isaaf lafee isaatiin biyya kana ijaare hin jiru. Kun seenaadha. Kun kan waraqata irratti barreeffamee miti. Waraqanni hin dulloomaa, hin ciccitaa, bishaanootti nam'ee hin bada. Seenaan kun kan barreeffame dhiigaan lafeen barreeffame. Kan eenyumtu mormuu hin danda'u. Namni kana mormu yoo jiraate eenyummaa isaa nama mormichaadha. Namni kana mormu, namni kana balaaleffatu yoo jiraate eenyummaa isaa of morme. Arsii miti kan morme. Haarsaa yeroo sana kaffalame miti kan morme. Adeemsa kana keessatti namni innaa dubbatu dogongoruu hin danda'a. Namni innaa haarsaa keessa galu waltajjii sanaaf jecha otoo hin ta'in waan gargar faca'e walitti qabuuf jecha dogongoruu hin danda'a. Kun ilma namaati. Oromoon Arsiin nama walajjeeseyyuu walitti araarsa. Nama innaa dubbatu dogongora dhiisaati. Kana miti aadaan keenya. Kana miti aadaan Arsii. Kana miti aadaan. Kanaaf ilmi keessan yoo dogongore yoo innaa dubbatu dogongore yaa maatii reebaa jilbeeffachiisan yaa maatii qunxuutaa kana ala garuu qabsoo ijoolleen keessan itti jilbeeffatte itti dhumte itti dhiigde itti biyyaa baate itti haarsaa kaffalte itti namni akka hoolaatti nama qale duubatti hin deebisiinaa. Haarsaa keessan hin dhufe qabsoon kun muummichi keessan Dr. Abiy guyyaa guyyaadhaan faranjii fuuldura dhaabatee kan inni kadhatuuf akka nama kasala gubu fuulli isaa kan gurraachee jiruuf uummata Oromoo uummata biyya kanaa tarkaanfii tokko fuulduratti deebisuuf bara ijoolleen abbaa gadaa biyya kana bushitu bara ijoolleen abbaa gadaa uummata kana tajaajiltu garaagarummaa irra tokkummaa jibba irra jaalala diinummaarra jaalalti akka biyya kana fudhattu akka aadaa keenyaa akka eenyummaa keenyaa akka ijoollee abbaa gadaa kanammoo ijoollee siikoo mandootti maalimu sinuu namatti himtu Arsii
abbootiin koo wanti isinitti himu dargaggoon wanti isinitti himu imalli keenya dheeraa daandiin keenya dheeraa abjuun keenya bal'aa iddoon ga'uuf qophoofne fagoo imalli nuti irra deemnu daandiin nuti irra deemnu garuu wal qixxaachaa miti jajallaa gufuutitti baay'ata gufuu kana kan kaasnee galma keenya bira ga'uu dandeenyu tokko yoo taane garaagarummaa keenya dhiisne oromummaa keenya irratti ciccine jilbeeffanne iddoo haarsaa kaffalu hunda taasisaa kaffallee kan inni irra hunda dhaabadhee isinitti himuuf guyyaa gaaf sana guyyaa gaafa xiiqi guyyaa gaafa giiti guyyaa gaafa rakkoo wajjin waan dhaabanneef otoo wajjin dhaabachuu baanne keessaa duubaan inni biyya alaa jiru inni biyya keessaa jiru inni mormu inni deeggaru otoo wajjin dhaabachuu baanne har'a anis sin fuuldura dhaabadhee laphee guutuudhaan hamilee guutuudhaan akkasittiin hin haasa'u. Gaafa kanaan dura gaafa dhufeessi wajjin bareedhe keessi koo madaa ture. Hin ceena moo hin ceenu kan jedhu ture garuu keessi koo waa qabaayu. Abbaan barbaade haarsaa ta'uu danda'a akka ceenu garuu keessi koo nama laale. Har'a ceenee jirra laga sana ceene gufuu sana tarraaffanne waan amma nutti aggaamaa jiru gamaa gamanaan keessaa duubaan waan nutti aggaamaa jiru akka uummata Oromootti wajjin dhaabachuu baannaan hooggantoota keenya nuti tiksuu baannaan hooggantoota keenya nuti utubuu baannaan hooggantoota keenya nuti deeggaruu baannaan iddoo isaan dogongoranitti qunxuuxuu baannaan reebuu baannaan adabuu baannaan daandii kana deemuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo sin caala namni mala beeku hin jiru Arsii caala. Abbootiin gadaa abbootiin keenya dargaggoon dubartiin haati siinqee taa'ati mareedha akkam gargam deeme isa kanaan dura nutti deeme otoo baatu inni kanaan dura kan aniif sin beektani inni maalan sinitti moo sin beektani kan kanaa oliit nutti aggaamamaa jira inni kanaan duraallee otoo daandii fagoo hin deemin nutti aggaamame inni amma immoo daandii xiqqishoo irratti nutti aggaamame. Kanaaf obbolaa kiyya maal isinii jedha ani dhugaa isinitti dubbadha eenyumaaf abukaattoo miti ani abukaattoo uummata Oromooti ani abukaattoo uummata biyya kanaati sababni isaa Oromoon innaana guddisu warri kiyya innaana guddisan akkan nama jaalladhu akkan nama kabaju eenyummaa namaa akkan kabaju eenyummaa namaa akkan jaalladhu aadaa sanaan guddadhu. Nama tokkoof abukaattoo ta'uu hin danda'u. Ana abukaattoo kan hin ta'uu danda'u uummata Oromoo uummata keessaa bahe uummata Itoophiyaa biyya kana ijaaruuf tokko lama sadeenni aarsaa kaffalluuf. Sababni isaa biyyi kun akka biyyaatti itti hafuftu yoo jenne Oromoon abbaadha. Oromoon handhuura. Oromoon biyya kana lafee isaatiin dhiiga isaatiin ijaara. Salphaan achi deemaati asalla irratti qobaati biyyo qofura dhiiga Oromoo lafee Oromoo jira jira dhiiga kana lafee kana dagachuuf miti garuu biyya kana haarsa eegatti kaffalle abbootiin keenya eega du'anii harmeewwan keenya eega du'anii biyyi kun immoo dhiiga keenya eega ijaarame ijaaruun nurra jiraata eeguun nurra jiraata kunuunsuun nurra jiraata muummichi keenya guyyaa guyyaan kan inni irriba malee fuulli gurraachee olii gadee deemuuf bara Oromoon biyya bushu bara ijoolleen abbaa gadaa taayitaa argatte bara ijoolleen abbaa gadaa kiiloo 4 galte namni wal jibbuurra wal jaalachuu iyyummaarra badhaadhina doofummaarra barnootni nu barbaachisa kan jedhu haarsaa barbaachisaa ta'e hundi keenya kaffala. Ani kan isin kadhadhu kan isin gaafadhu Arsiin ijoolleen keenya obbolaan keenya manguddoon abbootiin gadaa hawwan siiqqee yoo ijoolleen keenya dogongora qabaatan muumminji keessan mataansaa yoo dogongore yaa maatii adaba yaa maatii qonxooxa garuu diinaaf kennina ijoollee keessan haarsaa keessanii dhufan ijoollee kun ani finfinnee taa'ee gaafan gaddu gaafa naaru namni itti dubbadhu hin qabu si wal qabdu finfinnee keessa kan jiru Oromoon inni kaan of wallaalee
inni kaan maal ta'e inni kaan ganaa ofitti dachaa jira. Sin wal qabu yaa maatii qonxoota pirezidaantii keessan yoo dogongora qaba. Muummicha keessan yaa maatii qonxoota yoo dogongora qaba. Anis yoo dogongora yaa maatii natti maal ilma keessan. Faayidaa uummata Oromoo faayidaa biyya kanaa kan miidhu guyyaa tokko sin hojjechuufis karoora hin qabu. Faayidaa uummata Oromoo faayidaa biyya keenya eegsuuf yeroo caalaa haasaa barbaachisaa ta'e hunda hin kaffalla. Kun immoo aadaa keenyas. Taayitaa walirraa fuuchuun aadaa miti arsi. Aadaadhaa miti taayitaa walirraa fuuchuun. Abbaan ilmaa dabarsuun aadaadhaa miti. Abbaan guddattuuf dabarsuun aadaadhaa miti. Maaliif rakkanne reesirratti? Warri kaanaa rakkatan. Warri aadaa taayitaa walitti dabarsanii hin beekne. Warri taayitaa lolaa walirraa fudhatan. Warri taayitaa wal ajjeesanii walirraa fudhatan rakkatan. Nuti maaf rakkatu? Nuti aadaa kana qabna. Waggaa 8 afur walirraa fudhachuun aadaa keenya. Ijoolleen Oromoo taayitaa irratti wal loluun irra jira. Teenyee dubbannee sirreessina. Teenyee dubbannee biyya kana ijaarra. Teenyee dubbannee biyya kana ceesisa. Kanaaf qophaa'uu sinirra jiraata. Gaaffii qabdan, yaada qabdan waan tokko otoo sodaatin, otoo hin shakkiin anas amantanii ijoollee keessaa warra kaanis amantanii akka gaafattan yaamicha isinii dhiyeessaa ulfaadhaa isinii jaalladha baay'ee. Sabboonummaan Oromoo ummata Oromoo mataa ol qabachiise. Masara 4 kiiloo yookaan kiiloo 4 Oromoo seensise. Kun waan haalamuu miti. Kanaafuu motora qabsoo sabboonummaa Oromoo ka ta'e tokkoffaa qeerroo Oromoo, lammaffaa ammoo obbo kabajamoo pirezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaa turan. Qabsoo kana nuti maqaan qabsoo kanaas kaba'e tiim Lammaa jedhama. Ummanni Oromoo qabsoo kana nu ceesisi jedhee itti kennate tiim Lammaa keessattuu Lammaa Magarsaa. Kanaaf Lammaa Magarsaa bakka kanaa kaasanii gara federaalaa fiduun sabboonummaa Oromoo quucarsuun fakkaatu. Lammaffaa ammoo kun yaada dhuunfaa kootii ta'uu danda'a. Lammaa Magarsaa bakka kanaa kaasanii gara federaalaa fiduun aangoo isaa ol kaasuu osoo hin taane matuma isaatuu kabaja isaanii akkamiin laale dhaabbanni ODP waa'ee kanarratti jechuu barbaada. Inni biraa ammoo tiyyuu waa'ee sabboonummaa Oromoo kanarratti aanga'oonni kennas ta'uu danda'u namoonni biraa yeroo haasaan of eeggannoo barbaachisa. Wanti Ambootti godhatame kun garuu haasaa dogoggoraa osoo hin taane dhiyeessa pirezenteeshinii. Pirezenteeshinii kana yoo dhiyeessinu dhiyeessa kana itti qophaa'amee yaadameeti. Kanaafuu dogoggoraa dubbiin kiyya akkanan na jalaa ilaalamee karaa kanan na jalaa deemee irra dogoggora kana ODP'n fudhatee ofitti ummata Oromoo keessattuu ummata Arsiif afran qalloo waa'ee seenaa calanqoo fi aanolee irratti haalame kana gaafachuu mala jedhee hubadhaan. Kanaafuu gaafachuu qabaa jecha ODP'n abbaan dhuunfaa ol bahee yoo waan tokko jedhee aanga'aan dubbinna jalaa dogoggoree jedhe kun sirrii natti hin fakkaatu. Kanaafuyyuu wantoota kana osoo sirritti ilaalamanii jechuu barbaada. Inni biraa walumaa galatti waa'ee sabboonummaa Oromoo kanarratti hoggantoota qabsoo Oromoo jajjaboo fiixaleeyyii beekumsa qaban naannoo irraa kaasanii gara federaalaa fiduun kun qabsoo teenna waan duuba deebisu fakkaataa. Dhaabni kun osoo irra deebi'ee ilaale inni kana achuma irratti gabaabsa. Inni biraa ammoo gaafii lammaffaa yookaan yaadni kiyya waa'ee magaalaa Finfinnee irratti waa'ee dhaaba ODP yookaan dhaaba kana inni waan inni qabu laaleeti. Akkuma beekamu magaalli Finfinnee handhuura biyya yookaan dachee Oromiyaati. Heera mootummaa Itoophiyaa bara 1995 irrattis kaamee jira. Nuti ka barbaan ummanni Oromoo ka gaafatu dhimma addaa yookaan bu'aa addaa ummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu osoo hin taane Finfinneen akkuma magaalota kamiituu magaala guddoo naannoo Oromiyaati, handhuura dachee Oromiyaati, magaala Oromoo. Kanaafuu
ODP yoo dhaabbileen biroo ka akka isaa waa'ee Finfinnee irratti maqaa hin jirre maqaa seenaan hin jirre itti baafatanii kenna jedhan fakkeenyaaf Bararaa jedhanii maqaan Finfinnee jedhu uumamaa baruma 1991 as dhufeeyyuu hin jiru yoo jedhan ODP maaltu afaan qabe magaalli tun magaala Oromooti ma jechuu dadhabe yoo kana jedhu magaala Oromooti yoo jedhu ODP'n sabaaf sablammiin keessa hin jiraatin hin jedhu ummanni Oromoos akkas hin jedhu seenaanis heeraanis magaalli tun ta Oromooti kanaafiyyuu kaayyoon yookaan ijjannoon dhaabni ODP irratti qabu ifa galaa miti akka nuu deebisamu gaafiin biraa ammoo gaafilee Oromoo irratti hundaa'eeti gaafilee Oromoo ummanni Oromoo wanni qabsaa'aa tureef umrii koo irratti wanni argu qabsoo irra ture ummanni Oromoo qabsoon isaa maali tokkoffaa yoo fudhanne akka dhaaba ODP wanni gaafanne tiim lammaa wanni gaafanne afaan Oromoo afaan ummanni miliyoona meeqa dubbatu afaan Amaaraa wajjiin afaan federaalaa nu haa ta'u waggaa lama ta'ee achuma jira lammaffaa dhimmi Finfinnee magaala Oromooti Oromiyaa jala deebitee bulchiinsa daangaa isii godhattee akkuma magaalota Oromiyaa kamiitu bulchiinsa mataa ofiitiin bulchuu dandeetti kanaafuu dhaabni ODP kana adda baasee nuuf himuu qaba komii ummata Oromoo deebisuu qaba ka jedhu inni biraa ammootiyyuu waa'ee suma irratti waa'ee Finfinnee kana ilaalchisee waa'ee maaster pilaanii yookaan karoora babal'inaa magaalaa Finfinnee bara TPLF qabsoodhaan maaster pilaaniin akka hojii irraan oolle godhamaa jira tokkoffaa nama qabsoo san mormeerraa kabajamoo Injiinar Taakkalaa Umaa isa nama tokko amma garuu yoo ilaalaa jiru yeroo obboleessi keenya nu keessaa bahe itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'etti Kooyyee Caffee kiiloomeetira 20 Finfinnee irraa fagaatti maaster pilaanii deebisuun fakkaatu waa'ee laga daadhii irratti bishaan boolloon achii qotamee magaala Finfinneetiif dhiyaatu kun ummata keenya achii buqqisee maaster pilaaniin bara Abbaay Xahaayyee abaaraa turre har'a yoo injiinarri keenya kabajamoon obboleessi keenya nu biraa baheen hojii irra oolu akkamitti eebbifamaa ta'a kun sirrii miti dura dhaabanne yaanni arfaffaan waa'ee hariiroo ummata Itoophiyaa irratti hundaa'eeti akkuma seenaan beekutti sabaaf sablammoota 80 fi achi olittu biyya kana keessa jiraata yeroo jiraatan namni yeroo gammachuus yeroos gaddaas waliin jiraata ummata Itoophiyaa sabaaf sablammii adda addaa irra daangaa irratti walitti bu'iinsi galgala wallolanii ganama araaramuun jira amma wanni argaa jirru fakkeenyaaf yoo fudhanne ummata naannoo Sumaalee miti ummata Oromoo ka buqqise ummata Beenshaangul Gumuzii miti ummata Oromoo achirraa ka buqqise asiinis naannoo Amaaraatiinis askaluu kana karaa Injibaaraa kanaan ummata Oromoo irratti rakkoon adda addaa jira kuni maal mul'isaa hariiroon ummataa dhugaarra waan hin hundaa'iniif namoonni biroo bira galanii waan ummatoonni buusaniif kanaaf wanni ta'uu qabu hariiroon ummataa dhugaarratti hundaa'uu qaba aanolee seenaa tokko dubbiseen ture Minilik yeroo 39 ummata Oromoo lole bara 1880 haga 1887 jidduutti yoo dogoggore hin beeku yeroo kana keessaa yeroo 88 mo'atamee of duuba deebi yeroo abbootiin gadaa aanoletti aangoo walii dabarsan akkuma beekamu uummanni Oromoo gaafa aangoo walii dabarsu waraana qabateen bahu nagaadhaaf waan ta'eef itti gaafatamaan ajajaan humna waraanaa Minilik namni Raas Daargee jedhamu haala mijeessee akka araaraa godhee ummata Oromoo qaawwayiitiin seensanii isa dhiiraa harka mirgaa isa dubartii harma mirgaa irraa muran aadaan kun seenaan kun ammootiyyuu ummata amma jiru kana wal nyaachisuuf osoo hin taane beekamee seenaa walii beeynee seenaa ofii keenya kaayannee waliin jiraannaadha namoonni tokko seenaa kana akka Tasfaayeen yookaan namni Gadaa jedhamu barreesseetti godha achiin dura afoolaan darbee jira ummata Oromootiif
barreeffamaanis beektonni Oromoo barreessanii jiran. Kanaafuu namoonni akkanaa aango'oonni kenna yoo waan kanniin faallessan akkamitti ilaalamaa kun sirrii miti. Walumaa galatti wanni ta'uu qabu aadaan dhugaa fakkeenyaaf leellistoota duriitti jiru. Minilik akka nama tokkootitti akka sirna yeroo saniititti ummata Oromoo kolaasee harma muree harka muree gabroomsata. Kun seenaa haala miti. Kana sayyaadachuu jechuun ammoo ummata Amaaraas ta'e ummata naannoo biraa ummata Oromiyaa keessa jiru har'a finnaa har'a ajjeefnaa namni jedhe hin jiru. Gaafiin akkasiis miti. Gaafa Minilikiif siidaan kabajaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irra dhaabbatee yoo kabajamoon hogganoonni naannoo kennaa ciccimoon waajjira ODP bulchan waa'ee kana haaluuf deeman nuti aanolee calanqoo haa diigamu jechuun wanni adda laallu hin jiru. Kanaafiyyuu waan kana sirritti hariiroon ummataa kun gadi bal'innaan seenaa dhugaa irratti hundaa'uu qabaan jedha. Inni shanaffaan ammootiyyuu waa'ee dhaabbilee Oromoo irratti ODP haa jennu ABO haa jennu KFO haa jennu wanni natti mul'atu akka nama tokkootti wal qusachuun nu bira hin jiru. Yaaduma gabaabaa tokkoo fudhadhe yaadni sirrii ta'uu danda'a sirrii ta'uu dhabuu danda'a. ABO keessa ABO'n baay'eedha. ABO'n Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu waraana qaba. Waraana qabaa karaa seera qabeessaatiin akka galuu ummanni Oromoos abbootiin gadaas dhaabbileen lamaanis keessattuu dhimmaan irratti hojjetaa tura. Haga walirratti duulu haga walirratti jajabaan nama biraa irratti maaliif hin jabaanne dhaabbileen Oromoo. ABO'n ODP balleessuuf ODP'n ABO balleessuuf yookaan KFO balleessuuf haga laphee isaanii guutanii hojjetan maaliif waliin hojjetuu dadhaban. Keessattuu dhaaba ODP irratti wanni an jedhuu barbaadu. Maqaa kana duraan OPDO jedhameetti beekama yookaan dhaabbata Dimokiraatummaa Uummata Oromoo amma gara paartii ODP'tti jijjiira. Akka dhiifama naa godhaatti amantii Islaamaatitti namni tokko waa yakke waa sadi guutuu qaba. Ani afaan Oromootiin isin ibsa. Waa'ee ODP'tiif jedhe. Tokkoffaa waan hojjete san wanti sun bada jedhee irraa deebi'uu qaba. Lammaffaa waan hojjete san ammootiyyuu nadaamahuu qaba. Nadaamahuu jechaan seenaa badduu dalagee jedhee inni sadaffaan ammootiyyuu gonkumaa bakka sanitti hin deebi'uu jedheetti waadaa ofii gala. Kanaaf ODP'n amma waan sadi kanan guunne akkam goonee ilaallu. Maqaa OPDO dullatti ODP waan jedhu kana akka dagannee ODP jennuun dhaabni kun sirritti harcaatota adda addaa ka ummataaf ODP waliin buusu ka ODP'f dhaabota biroo waliin buusu. Inni biraa ammootiyyuu maqaan antuqu as keessa barbaadu Jawaar Muhammad xiinxalaa siyaasaati dhaaba siyaasaan qabu. Waa'ee miilana mudate kana keessatti feesbuukii adda addaa yoo dubbifnu namoonni tokko nama dhuunfaa maqaa dha'uun hin barbaachisu waan tokkoo dubbatan waan kana duubaan waatu jiraa jedhu dubbii namni afaan isaa jalaa dogoggore kana dhiifama godhuu wanni dhabameef nama duubaattu biraan jiraa waan duubaattu biraan jiraa jedhama. Kana jechaan maali? Jawaar Muhammad nuti wanni beeknuun xiinxalaa siyaasaati ummata Oromootiif qabsaa'ee yoo inni waan dabde qajeelchuu akka waan ODP'n haa kuftu haa baddu jedhu waan fakkaatuuf kanallee osoo sirreessitanii jechuu barbaada. Inni dhumaa wanni nuu goota tokkoffaa an akka yaada kootti Oromiyaan filannoo bara 2012 akka biyyoolessaatti geggeeffamu nagaan geggeessitee diimokiraasii ta'uuf qaabsoo siyaasa kennaa nama ta'e tiim Lammaa yookaan Lammaa Magarsaa gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka nuu deebi'u. Gaafii tokkoffaa. Gaafii lammaffaa gorsaa ka jedhamu anaaf akka Oromootitti namni tokko waggaa 48 yoo ol tare gorsaa ta'a. Aadde Xayyibaa Hasan nama bakka wayiitiin ruuqanii dubartii cimtuu, dubartii beeytuu, dubartii Oromoof dhaabatte tana gorsaa muummicha ministeeraa ka hawaasummaa jedhanii achi kaayan
deebisanii bakka ishiin ummata kanaaf hojjetuu dandeettutti akka nuu deebifamu. Kun hin ta'u taanaan namoota guyyaa lamaaf torbaan lama osoo hin eegin waan obbo Lammaa Magarsaa waggaa 2 hojjete guyyaa 2 of duuba nu jalaa deebisan kun waan komii guddaa ammaan booda Oromoof Oromiyaa jidduutti deebisaniif haga isaan muuxannoo fidatanitti haga filannoo bira geennutti haga ceenutti Lammaa Magarsaa akka nuu deebiftan kabajaa guddaan isin gaafadhaa. Galatoomaa isiniin jedha. Dhimmi nageenya Oromiyaa yookaan nageenya biyya tanaa deebii gaafii Oromtoonni gaafatan wajjin wal qabata. Biyyi kun nagaa argachuuf Finfinneen sarara godhachuu qabdi. Yookaan yoo Finfinneen hin sararamin yookaan yoo Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti hin deebiinis ta'e yoo Finfinneen falan godhatin yeroo maraa hojii akka amma isiniin hojjanna jettanii kana keessatti daangaa keessaa ba'uu hawaasaa waliin bu'uu waan akkasiitu nama mudata. Dhimma kanaaf ODP'n konfidensii dhabee jira. Tarkaanfii inni gartee Finfinnee irratti humna inni qabu fi konfidensii inni dhabe kana hawaasni Oromoo komataa jira yeroo garaagaraatiif kana akkamiin ilaaltanii? Nageenyummaan biyya kanaa guutumaan guutuutti Finfinnee waliin wal qabata. Dhimmi Finfinneen sararamuu fi sararamuu dhabu yeroo maraa ODP gaafii keessa galchaa. Gaafii kana ODP'n akka gartee dhaabaatitti deebisuudhaaf hagam qophii qabaa? Maaliif immoo yeroo fudhataa ka jedhu? Inni lammaffaa afaan. Yeroo maraa afaanuma gaafanna bara maraa. Bara takkalaan jirullee afaanuma gaafanna. Bara takkalaan achi hin jirrellee afaan kana gaafannaa jenneetiniin eeguu hin qabnu nuyi. Dr. Abiy achi taa'anii bara isin hin jirrellee afaanuma kana gaafataa turre. Amma waa'ee afaanii kana booda nu gaafachiisinaa. Haa xumuramuu dhimmi Finfinneetiif dhimma afaanillee ka jedhu. Inni biraa ka dogongoroota argaman akkuma isin jettan waan garii walii tumsaa waan garii wal balaaleffachuullee jira. Dhimma akka amma deeggadda dalagamee hogganni addisuun waa dubbatanii isaa sanii wal qabsiisee inni iyyuu dhiifama gaafatee jira. Dhiifamni immoo uummata Oromoo bira jira. Akka dhaabaatitti illee Shimallisillee peejii isaatirra barreessee jira. Dhiifama gaafatanii jira. Garuu duuba ta'anii hooggantoonni akka Dr. Bilkeessaatii fi akka Taayyee akka inni lagate ani maqaan lagadhu isaannan sunniin hiriira bahuu fi balaaleffannaa kana duuba waan biraattu jira. Seenaa dabdee nuu qajeelchaa jedhanii uummanni kun hiriira bahuun ODP waa gaafatuun Habashaa biraa waa gaafate ODP immoo Itoophiyaanota biraa waa gaafate. Kana deebii nuu deebisaa kun deebiin nu adeebuu jedhanii bakkee gaafatamee jirutti waan kana duuba waan biraattu jira jedhan. Dhimma yeroo amma lafaa kaata ta'ammuma hiriirri bayan ka gaafiilleen garuma keessan dhufu waan biraattu duuba jira jedhanii waan biraattu tuquun hin barbaachisu. Hogganoota kanneen illee qeerroo Oromoo tuffachuurraa akka adabatan isin gaafannaa. Gaafii Oppidoo magaalaa kanaa irraa jechuudha. Akka Oppidoo magaalaa kanaatitti Oppidoo durii yookiin dullattii ta'uu waraqata kanaa yaadan. Jalqabumaa jechuudha. Obbo Takkalaan uummata kiyya argaa ijoollee sii koomandoo dubbisuu barbaadee jedhee eega sagantaa qabate. Hanga dandameen uummata dhufuu qabuu fi qeerroof qarree dhufuu qabu inform gochuun irra jiraata. Ganama kana karamarra yoo deemnu waraqataan deeman. Maali jennaani akkana keessummaa dhufaa jarmiyaa qofatu seenaa jedha. Yoo Takkalaan dhugoma jarmiyaa ofii barbaaduu dhufe ka ta'e wanti ODP jennee maqaa isinii baafnuufillee wanti kaayyoo keessan gara duraatti isinii yaadnuufillee hin jiru. Namichatu maal jedhe mucaa rakkisaa wayii qaba ture. Yeroo hundaa yoo abbaan gadi jedhe olii yoo abbaan ol jedhe gadi jibbaate mucaan kun baay'ee rakkisaa ture. Guyyaa kana mucaa kana akka tasaa bishaan yoo nyaatu uummanni mucicha kana bishaan keessa barbaaduu kutan. Bishaan irraa gadi fuudhee deemaa yaadedhuun irraa gadee barbaadaa turan. Gurbichoon hin jiru. Kanuma keessa abbaan yaada wayii fidee gurbaa kiyyatu waan sirrii hojjetaa fi kallattii sirrii barbaaddanii mee gara olii garagalaa jedhe. Kanaafuu nu imaanaa maqaa nama sadiitiin yookiin maqaa gootota sadiitiin amannee Oppidoo maqaa wajjijjiirree fi ODP ka jennuun
tiim lammaa jennee kaa'amnu osoo naa'imaa jedhee isiniyyuu haggaraa ol beektan. Tiim lammaa kiyyamu nama 3 nama 4 hin caalu dhugaa yoo limne jechuudha. Hooggansi tokko hordoftootaa miti kan isarraa barbaadamu. Amma yoo laallee jennu kaayyoommaan OPD yookiin kaayyoommaan ODP'tu maal akka ta'e iyyuu nuun galu. Jalqabumaa jechuudha. Kaayyoommaan keessanuu garamii yaanni jedhu nu dhibu jira. Amma duratti obbo Takkalaa waan garaa nama nyaatu maal jedhee ani Finfinnee keessatti uummanni kun gabroomee jira. Afaan hin danda'u. Nama haasofsiisuu hin qabu. Yoo rakkadhu yoo aaru kana garaa na nyaata. Kenniin warra afaan beekuuf warra afaan ol beeknu wal jibbee tiikettaa wal seensisa. Dhadhee amma kantiibaa kennaafi itti gaafatamaa jira abaan argeen beeku qeerroo affeeran waa'ee isaanii yoo dubbanne baay'ee nu fageessa. Amma kabaja keessummootaafii fi ani wantoota baay'een dubbadhu. Kanaaf akkuma jettan yaada samoonii yaadicha jiru kanarratti jaallawwan keenya baay'ee haasa'anii jiru. Xiqqoonti garaa nama nyaatu ammoo qabsoo uummata Oromootiin as geettanii nullee isin biraa hamne cinqii guyyaa 17-18 illee nullee cinqamaa turre. San durallee dhiigaa fi lafeen qeerroo fi qarree jaarsaa fi jaartii ka ilmaa fi intalarraa dhuman hedduudha. Garuu ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti biyya tana ijaaruuf haga uummata Oromoo haga gootota Oromoo ka dhiiga ofii dhangalaasee daangaa Itoophiyaa kana sarareeyyuu inumaan jiru. Garuu osoo seenaan meeqa jiru osoo gootonni meeqa biyya kanaaf dhuman akka Baalchaa Safoo akka Garasuu Dhukii meeqa kam himanii amansiisuu osoo danda'anu waan hin taane Itoophiyaa Soosnoo Goobana Daacee akkanaa Amaaraaf Oromoo waliif firoomsu afaanii sobummaa wal barbaachisu dhugaa indoom yeroo tokko isaanuu dhiifama nu gaafatu malan numaaf warwaataa yeroo hunda isaan jechoota isaanii bareechaa fi waliif firoomuu maaliif barbaachise dhugaa dubban obbo Lammaan pirezidaantii Oromiyaa irraa ka'anii yoo ol tarani Oromiyaa ala biyya kan bulchuu deeman Oromiyaa ala biyyuma Oromiyaa yoo seeraan Oromiyaa jannoo isii qabanii daangaa isii sararanii yoo hin bulchine biyya kam Itoophiyaan bulchuuf deemsan Itoophiyaa ijaaruuf Oromoo diiguummaa barbaachise dhugaa yoo waliimaa deemne jalqabumarraa iyyuu ka'ee kabajamaa muummicha ministeera keenyaa obbo Dr. Abiy Itoophiyaa jedhaa turan haa jedhani Oromoollee Itoophiyaa keessa jirte waan ta'eef meebi uummata addaan diigamaa jiru biyya diigamaa jiru kana ijaarree Oromiyaa riisoorsii ishiitii fi daangaa ishee ka dhiigaan sararamee laaqu jiran kan hin sirreessaa haa yaada jedhuun ture. Ammas garuu yeroon hin dhuman yeroon jira waan ta'eef yoo dhugaa Oromoo ijaaruuf taatan yoo biyya tana biyya diigamuuf taate tana deebistanii ijaaruuf taatan ani obbo Lammaan osoo ol guddisuu miti osoo Oromiyaa irraa godina gad deebi'ee OPD dullatti tanniin balleessee sirreessaa asii ol dhufe osoo dhufee baay'ee na gammachiisa. Garuu ammoo akka koomiitii isarraallee Oromiyaayyuu gad hin dhaabne miila sakkaa osoo Oromiyaan dhaabin Itoophiyaa jedhee achiin kaasuun isaanii baay'ee na gaddisiisa akka nama tokkooti jechuudha. Itti aanee wanti jechuu barbaadu ammoo hariiroo akkuma jaallan keenya hariiroo dhaabaa kana. Fakkeenyaaf warri Amaaraa pirezidaantii isaanii kan filate paartii biroo keessa. Akkasumas Sumaalee illeen dhaabni keenya Oromoo keessa beektota hedduu jira. Beektota hedduu jira kan Oromiyaa bulchuu danda'an. Wali namanneedha moo akkuma inni asii jedhe wal diigu paartiin keenya yeroo kamiyyuu wal diiguuf maaf deemna. Jalqaba akkuma paartiin ODP baay'ee maqaa moggaafaneen malee jalqabuma akkuma shaneen biyya seeneen maqaa abaa'ootiif Facebook irratti waan adda addaa shanee jibbisiisu wanti hin taane jiru. Milkaa'eefii jira. Shanee uummata keessaa laphee uummataa keessaa abaa'ollee baasanii jira. Achi booda as deebi'ee ammoo paartiin ODP ana qofaa biyya kana ka bulchu ana qofaa ajjeeru ofitti amaneera osoo filannoon hin geenye akkuma durii korojoo aanarraa baatee waan fiiguuf jechuudha. Duramaaniyyuu filannoon ga'e jennaan paartiin kun akkuma adiga akkuma darbe ubbeeka waan ta'eef jechuudha. Ammallee yoo dhugaa biyya kanaaf qaabsoomnee biyya kanatti lubbuu meeqa dabarsinee jirra dhiiga meeqatu dhume lafee meeqa dabarsinee jirra yoo jenne mee Oromoo jalqabumaa waliigala ijoollemmaa Oromoo qaabsaa'oon gootonni Oromoo waliigalaatiin
mee dura biyya teenya miila takkaan dhaaba. Itoophiyaa salpha. Akkuma jedhamaa ture Itoophiyaa bulchuun Oromiyaa bulchuun akka ulfaatu jedhame san Oromiyaa gadhaabnaa Itoophiyaa bulchuun waan ulfaatu natti fakkaan. Akka rakkinnaatiitu ammoo dhaaba kana keessa kan jiru maal jaasaa adde Adaanech jedhaa turanis obbo Lammaan jedhaa turanis siyaasa keessa buddeen hin jiru jedhaa turan. Waggaa tokko guutuu kaxabataanii hirtan siyaasa akka kubbaa miilaatitti milkeessaa jirtulle garuu uummanni akkam jira uummanni Oromoo diinagdee eessa jira nageenyaan eessa jira jettanii hubataa jirtanii achuma teettanii handhuura Finfinnee sanuuyyuu keessaa isin kaasuuf osoo lolanuu isin waa'ee biraa haasoftan. Mee jalqabumaayyuu ishee masaniiyyuu handhuuruma teenna shan kan lubbuun meeqatti dhume san waa baay'ee hojjechuu jirtan. Akkuma jedhan obbo Takkalaa waa baay'ee sirreessuu jirtanii diqqoo cinarraallee waa'ee boolloo laga daadhii laga xaafoo sanillee irraa qusataatu qusataatu addallee rakkatina uummanni Oromoo baay'ee Finfinnee galuu fi kaawwii qabus baay'ee kan isin gargaaruu danda'ullee baay'ee jira. Ofitti fidaa uummata sammee isinirraa dhiibatee haa gabroomu yeroo ammaa kanallee. Kanaafuu yoo gara fuulduraatti deemne jettan wanta hojjettan uummata Oromootiin mari'ataa anan mara deebi'ee waa isaan jedhan hin jedhu jedhee malee kan irraa akkuma barbaadan nama 4-5 mari'attanii ati ka'ii ati as bu'i jettan kun fuulduratti isin hin teessisu. Mee abbajjaa manguddoonni naa qabani jilba lama gubate sadaffaan naafaa jedhamu. Addis Waraggaa jalqaba faawolii seeneera abaa'oo maal jedhee ture uummanni Oromoo baay'ee itti aareera. Walitti araarsuu akka danda'e walii araarsuu yaala tokko godhuu yaala malee kan kararraa qabee ofiichaa irraa dheechuu hin danda'u. Lammaffaa dheengadda dafaa walii akkasii seen waan dhiifama hin godhamne waan uummanni Oromoo waan uummanni sii koomandoo godina Arsii waan uummanni Arsii kan yeroo hunda laphee uummata Arsii keessaa hin banne kan dhalattuun ittiin guddatu kan manguddoon dhaamataa du'u kana achitti haasa'e ishee jaalatan Amaaraa galeera jaalatan isaa garuu uummata kana miidiyaa dhiifama gaafachuu ni danda'a. Karaa keessanii dhiifamni nu dhufuun inni uummata kana dheessee eenyuun bulchuu deema. Yoo uummata kana fuuldura dhufee balleessee dhiifama jedhee sanuu aangora taa'u osoo hin taane yooma bu'ee iyyuu dhiifama jedhee hin buune maal ta'u edda namni Oromoof dhaabatee kun. Kana kasirreessitan kana. Kanaafuu yeroo gabaa keessa waan dhiifamaan taru osoo hin taane akkuma inni jedhe yookiin haga filannoo kanaa hittu yookiin luftanii kuftanii koroyyoo keessantu beeka. Obbo Lammaa fi aadde Xayyibaa waa tokko malee jechuudha ana gama kiyyaan ka dubbachuu danda'u. Mee Oromiyaa tan hagasiifuu isinii haa qabani isaanuma gaddachaafadha. Waraanallee taanaan badee isin harkaan deemu duraan uummatuma keenya fixee achuma taa'aa ture hadha ammoo nurraa dhoorgaatuma cinaa jiraataatuma isaan gannuu dachaasaa isiniin jedha. التالي